Ashama harka fuunee dhaggeeffattoota daawwattoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin haadha qabu. Egaan daawwattoota keenya ajandaa maraataa tokko jira. Ajandaa tokkotu miidiyaa kanarra deemaa yaa jara kenna. Ani yeroo tokko na saalfachiisa wantummaan kenna kun jechuudha. Maaliif akka qabsoofnu? Maaliif akka deemnu? Inuma na dhiba. Maaliif guyyaa takka lamaa kana akkuma beekamutti muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed lubbuun hin jiru jedhanii namoota hedduu taasisan. Namni keenya hin qabsaa jedhee Israa'eliin ta'uu eegale. Israa'eliin hin beeytanii Israa'el jechuun maal jechuudha? Warra lubbuu fuudhu kana. Inuma Israa'eliin ta'uu barbaadayyu keessa taruu jechuudha. Qabsoon jechuun yaani maqaa qabsoo qabatee qabsoon kabajaa qabdi. Maqaa qabsoo qabatee Israa'eliin ta'uu eegale ka barbaade jeesee ka barbaade Oromummaa irraa mulqee ka barbaade dhiisu. Jara kenna Oromoon kaayyoo qaba, Oromoon safuu qaba, Oromoon duudhaa qaba, Oromoon waa hedduu qaba. Kana hundaa wani dubbachuu na barbaachiseef walumaa galatti Abiy Ahmed dhuguma jira, dhuguma du'e kan jedhu irratti wanni wal falmisiisu baay'eetu jira. Isarratti deebii akkuma argitanitti qaamni mootummaa ololli kun heddummaatee jennaan nagaa ta'uu muummicha ministeera Abiy Ahmed hime. Jara kenna ani jechuu arreediin hanga fedhe ilaalcha siyaasaa hamaa fedhe gaafa sii qabaadhe du'a keessatti na'u. Keessattuu ilma Oromoo taate maqaa Oromummaa qabatte ati diinas ta'i bineensas ta'i du'a guyyaa rabbiin namatti fidu qofaan du'an namatti ta'uun shame on you. Sheemii guddaadha. Wallaahi hedduun aariyaan. Maal ani nagaarrame ilaalchi siyaasaa yoo gargartee ilmi namaa baqqaa Oromoon barkaanarratti wal kuffisne. Qabsoo keessattis akkatti wal hambisaa ture. Maaliif? Ilaalchi kee xiqqoo kiyyarraa adda taanaan isa ajjeesa. Isa kanatu nu ajjeese ilaalnuti. Amma maal jechuu barbaadetti? Samoona hin beeytanii Abiy Ahmed du'e jennaan mootummaan hin callise. Uummanni hin callise. Warri du'e jedhu kun ittuma jabaate. Du'e jedhan. Jechuu qofaa osoo hin taane maa callisee ka du'e miidiyaa irratti argaa jira. Kana hunda haga nu dubbannu haga namni hedduu haasa'u rakkoo wayiitu jira maa callisee jedhan. Bakka eega callisee rakkoo jiraa jedhan. Achirraa qaamoleen mootummaa lakki jira nagumaa jennaan inni mootu kama dura ofii kaasan kana deebisanii maal jedhan. Hin jiraa maaltu fidee bar ofumaa kaasanii bar ajaa'iba wanni na dhibee tokko keessumaayyuu waa'ee Oromoo kun jechuu kan mormuu fi kan biyya bulchullee wanni na gaarrame tokko. Maa dubbattalleen dubbii maa deebistalleen dubbiidha. Mii isin gaarramu dubbii kana kakaase warra isa wannoo jedhu warra isa ajjeese kaase. Deebillee deebisnaa maaltu waan san fidee ka jedhu ani gaafii ajaa'iba natti ta'e wallahi waa'een kenna kun. Dura ofii kaasan ergasii mootummaan deebisnaan akka uummanni hin burjaajufne maaltu hin duunee fidee rakkoon kana si dubbachiise maal waatu jiraa jedhanii haasa'an. Dhiyoo kanallee odoma inni du'ee jedhan jimmaa kana deemetiin daawwataa ture. Bar uummanni keenya akkatti wal ajjeesa. Mootummallee amma dura bar warra mormuu bichaa mootummallee akkasuma. Marroon du'e jedhanii uummata haasofsiisanii oduma inni akkas jedhu borumtaa san dhufee inni woboo eebbisiise. Rakkoon keenya Oromoon isa kanaa jechuu. Ilaalchan siyaasa wal injifachuu dadhabnaan kijibaan walirratti oofu ajjeechaa walii hawwuu du'e jedhanii wal burjaajessuu fide. Kana jechuun maal jechuu Oromoon qabsoo keessa kisaaraa guddaa keessa jiraatu argisiisa. Ani hanga feete isin hime wallaahi na abbaan feete na jaaladha abbaan feete na jibbe. Abiyyi du'ee rabbiin argeessi Abiyyi maali si hojjisin jedhu hin dhagoosu waan akkasiin. Ani rabbi miti ani Israa'elii miti kan onnee isaa keessaa fuudhu. Isa miti namicha hagana ga'u guddaa kana dhiisi. Hangaa guddaa Itoophiyaa bulchu tana dhiisi. Arreedii Adam xiqqoo namni hin beekne tana argite gaafa nan dhukkubsadhe san nama baay'eetu riip du'ee jira. Osoo gurbammaan sun du'a isaa rabbi na agarsiise. Osoo maali jedhan ani lubbuun jiraadhee hafe maaliif hafe? Lubbuun tiya rabbi qofa harka waan jirtuuf. Osoo harka namaa jiraatte guyyarraa ajjeefnee guyyarraa kaafna. Gartanii wanni isin beekuu qabdan lubbuu tana ka fuudhuu danda'u rabbi qofa ati xiyyitiin yoo dhoofte hin duutu yoo lubbuu ta'e rabbi biraa hin dhufin jechuudha. So du'a rabbi biraa dhuftu namatti hin murteessina. Ilaalcha siyaasaa adda feete qabaadhu inshaallah maa isa dhiisiti warra ummata nyaataa ture san hin taane. Maqaa isaanii seexannaa dhawwan hin dhawu. Hanga feete jechuudha. Erga inni du'ee booda akka feete haasa'uu hin dandeessa. Osoma du'eeyyuu haa jennu. Osoma namichi sun du'eeyyuu wanni dhoysaniif takka hin jiru. Maaliif? Reeffa isaa foon lukkuu taatee nyaatan. Inni lammaffaan akeenyi mootummaa biyyattiiti waan ta'eef
ittaanaa qaba. Ittaana masantu aangoo irratti ba'a. Wanni biyya cinqu baay'een jiru bar biyya shoror keessa bar duuti. Maaliif shoror keessa ni beektaa? Mallasa milaali. Mallasii hangas ga'u guddaan sun kan yeroo sanitti Oromoon ilaalcha siyaasaatiin dhiibamee jiru. Kan fincilli meeqa jiru jilbiifatanii lafarra gangalatanii booyaa ture Oromoon. Kana sobuuf deemtanii hunkaan isa kenna kana dhiisi gaan dhiiga kennarraa gadi ba'e kana dhiisi Tigiricha. Mallas Zeenaawii gaafa du'u dachii muluu gangalatee ka boo'e Tigiree caalaa uummata Oromooti warra amma mormu kana. Kanammotu wal haaluu hin dandeenyu waan seenarraa dhageenye osoo hin taane waan ija keennan argine. Abbaan feete wallaahi nagijibuun wasobuun hin taatu. Namni hundi kennaa ijaan argineera gaafa Mallasaan duutu warri amma lubbuun jiru warri keessattuu biyya alaa jirtu umriin kee 10 ol warri ta'e hundi keetu argiteera. Gangalatee Oromoon caccabee boo'ee warri isa mormuu fi warri isa jaalatullee boo'ee boochisaa ture. So diinafoo akkasitti boo'aa isa kana kan rabbiin ofii isaatti akka fedhe gochuu danda'u ati du'e ati maali holola siyaasa taphachuuf jecha ila siyaasni akkaataa itti taphatamu jira. Siyaasni siyaasaan taphatama. Waa'ee lubbuu mootu namarratti hin qoosin sirratti illee rabbi qoosuu danda'a waan ta'eef rabbi malakaan sitti katabdi waan ta'eef hin barbaachisu. Bakka du'us jiraatus mataa isaatiif yoo inni du'e furmaata keessitu laallata. Yoo inni jiraate furmaata keessitu laallata. Yoo qabsooftaate hin qabsoofta. Kanuma malee akkanumatti waan hin jirre wayiitiin wal akkas wal dhiibuun kun sheemidha. Nurraan eegamu diinni nutti kolfa. Ila diina nutti hin kolfisiisina. Maaliif? Mee amma fakkeenyaaf har'a inni warri amma kaleessa du'e jechuudha suni. Oduu amma har'a inni liivii ol baheetiin isintu ajjeese jedhee eessa seentan boolla kam seentan sheemidha jechuudha. Yoo du'ellee mootu barila yoo ma du'e iyyuu rakkoon keessan guddaan maali beektaa? Akka waan nama guddaa wayii achi kaa'attanii qabdanii haasoytan. Gaafa du'e ka isa caaluu achi keessa jira. Hamaan itti aanan isaa ilma Amaarati. Sirni duraanii sun daran axxifiinsitti deebi'aa jechuudha. Ismaayyuu yoo akkas taate jechuudha. Jaalmarroon 4 kiiloo keessa hin jiru. Jawaar 4 kiiloo keessa hin jiru. Daawudii miti. Maraaraa miti. Namni 4 kiiloo keessa jiru tokkochi hin jiru jara malee. Isuma maqaaf kenna achi taa'u kanaa wayyaa isintu wallaale malee maaliif? Yaadan mormuu dandeenya hin dhagaa waan nu jennuun kana siyaasni kenna kun gurra isaan seena. Inni biraa garuu siyaasa kenna nurrumaa hin dhaga'u tasa. Sinii galee? Kanaaf ajjeecha fi jiraachuu waa'een jiraachuu fi waa'een du'u rabbi qofaaf dhiisa. Qabsoon immoo ajjeecha fi jiraachuu osoo hin taane siyaasan wal injifachuudha. Yaadan wal injifachuudha. Kanaaf warri mormitus warri biyya bulchitus wanta kanaa sirraan eegamu dhaamsa ani reedii yaadamtu. Tasallee ani wallahi wabillahi warra gaafa ani na dhukkube du'e naan jedhe san itti muufanne gowwummaa isaatii fi doofummaa isaa argeetiniin tuffadhee calleesse. Maaliif ani hin duune ka rabbiin jenne ka qoca maal jedhe beektaa? Qocaan du'asitti murteessan jennaan rabbi keessa jiraa jedhe. Waan rabbi keessa hin jirre takka namni gochuu hin danda'u waan ta'eef ilaalcha siyaasatii wal injifannaa. Hanga feene siyaasni keenya gargar ta'us Oromummaa walitti qabna. Oromoon immoo duudhaa isaa keessatti safuu isaa keessatti waan akkasii hin eeyyamus hin argines hin dhageennes haafuu jechuudha. Kun ajandaa ta'uu osoo hin ta'in mormuu yoo jiraatellee akkuma siyaasa keenya morminutti wanni Jawaar jaalladhee jalatti najjeesuuf yeroo hunda warroota akka Jawaar warroota akka Hacaaluu kana wanni lubbuun koo akka jaalalli isaaniitiif ba'u barbaaduuf maaliif beektaa? Kijiba namarratti hin oofan. Haqa jiru ila maa Jawaar hin taane maa wannoo biyyi hin taane maa mootummaa fedhe hin taane haqa jiru akkatti diriirsanii lafa kaa'an jarri. Isa akka ammaa kanaa miti. Hanga fiiti yoo ilaalcha hamaa qabaatan jarri waa'ee ajjeechati waa'ee akka Oromummaatitti wal diinomsuu hin qaban. Ilaalcha siyaasatii wal dhiiban. Kanaaf jaalladha. Inni kunoo inni kun akkas ta'eera. Kunis akkas ta'eera. Marroon ajjeefameera. Abiyyi ajjeefameera. Eenyuun hin jiru. Ila Shimallis hin jiru. Shimallis qalmaaf qophaa'ee jira. Ani siyaasa akkana keessas hin jiru. Rabbis keessa nan galchin siyaasa kisaarati kun. Siyaasni bu'aa qabu yaada wal mormuu siyaasan ilaalcha wal mormuu isa kanatu qabsoo Oromoos ceesisa. Isa kanatu biyyas ceesisa jedheen amanaa. Ani kun yaada dhuunfaa kiyyaati. Macheem kaayyoo yaada kiyye ibsachuun kun sirrii miti jettan ana nan ilaallatu maaliif yaada dhuunfaa kiyyaati waan ta'eef akka namaatti yoo yaade
waa'ee kan kootii fi waa'ee jiraachuuf duu anaaf rabbi qofatu beeka waan ta'eef san akkasitti quba qabaadha. Walirratti diina nu kolfisiisina. Siyaasa keenya isa karaa sirrii fi isa bareedaa yoo barbaanne karuma sirriin ooffanna jechuun dhaamsa obbolummaa fi dhaamsa oromummaati. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya an kan isin waliin ture Reedii Adam TV chaanaala kiyyaa faarii yoo taatan subscribe gochuun maatii keenya taasisaniin jenna. Turtii gaarii fayyaan faayaa biyyi teenya nagayaa taatu nagayaatti.